baga hundeeffama waggaa 5ffaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiin nagaan isin ga'e jecha ayyaana Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork sanbata dhufuu godina Arsii Lixaa magaalaa Dodolaatti kabajachuu fi haal dure hundumaa xumurachuu keenya yemmuu ibsinu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Kabajaa hundeeffama waggaa 5ffaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork sababeeffachuudhaan mariin hawaasaas ni gaggeeffama. Qophii kanarratti xiinxalaan siyaasaa fi daayirektariin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Jawaar Mohammadis ni argama. Iddoon istaadiyeemii bulchiinsa magaalaa Dodolaati. Sa'aatiin ganama sa'aatii 3. Koottaa dhimma biyya keenya irratti haa mari'annu. Miidiyaa hawaasa bal'aa haa deeggarru. Koree deeggarsaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Arsii Lixaa Dodola. Miidiyaa hawaasa bal'aa